Ma wanti nu mi'eessu, wanti nu ijaaru, wanti nu dhaabu, wanti humna nutti godhu, wanti simboo nutti godhu, wanti ulfina nutti godhu kunatu nu keessa jiru. Jireenyi keenya wanti yoon simatamne maal ta'a? Tolee kabajamuuf jaalatamoo obboloota koo hordoftoota kiyya nagaan isiniif haa baay'eetu isiniin jecha yeroo kanatti fakkeenya gabaabaa garuu waan baay'ee nama barsiisu tokkoon isinii qabadhee dhufe akkuma argitan inni kun bishaan danfaadha. Inni kun immoo aannan xaasaadha jechuudha. Aannan xaasaa hin beektodhe yaada. Inni kun immoo sukkaara jechuudha. Amma aannan danfisadhee dhuguufanii amma dhumaatti na wajjin tura nan dhugaa jechuudha. Mi'aawu akka mi'aawuuf sukkaara itti naqeen ture garuu mi'aawu. Maaliif isinitti fakkaata? Sababbiin isaa hin sochoofne jechuudha. Waan hin sochoofneef sukkaarri akka mi'eessuuf keessatti naqame suni aannan wajjin wal hin nyaanne, sukkaarichi hin bulbulamne jechuudha. Kanaaf waan kennuu qabu hin kennine. Sukkaarri itti naqame mi'eessuu dadhabee miti. Humna mi'eessuu qaba. Garuu akka mi'eessuuf hin bulbulamne yookaan waliin hin gaamne sochoofamne jechuudha. Amma immoo walii wajjin ilaalla. Baay'ee namatti tola. Dhuguufis baay'ee namatti tola. Maaliif isinitti fakkaata garaagarummaan isaa? Obboloota koo obboloota fakkeenya kana fide obboloota abdii kutannaa keessa jiran, obboloota waaqayyotti gargar ba'uudhaaf murteessan, obboloota waan qaban sana dhiisanii biraa deebi'uudhaaf karaarra jiran yaada garaa isaanii akka isaan geeddarataniif fakkeenya kana fide. Fakkeenyi kun faayidaan sukkaaraa aannanicha mi'eessuuf ture. Aannanichatti sukkaara naqeera garuu hin sochoofne. Kanaaf maal hin taane mi'aawuu hin dandeenye waan hin sochoofneef jechuudha. Gaafa sochoosu gaafa bulbulu maal ta'e mi'aa kennuu danda'e jechuudha. Sagalee Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 4:2 irratti sagalee misiraachoodha. Misiraachuma nutti himame sanatu isaanitti simame. Dhagaanii waan amananii fudhannee fi jireenya isaanii wajjin waan waliin simannee fi dubbichi dhagaan sun isaaniif fayyada. Ibroota boqonnaa 4:2 dhagaa dubbifadhaa. Misiraachoo isuma nutti himametu isaanitti lallabame. Haa ta'uyyuu malee isaan warra amantiidhaan dhaga'anitti waan hin dabalaminiif dubbichi dhaga'ame sun isaan hin gargaarre. Warra amananitti waan hin dabalaminiif isaan warri sagalee misiraachoo kana dhaga'an suni amananii dubbicha waan hin fudhanneef isaan hin gargaarre. Obboloota koo maal akka isin barattan barbaade akkuma yommuu sukkaara kana aannan kanatti naqee sukkaarichi humna mi'eessuu qaba. Humna mi'eessuuf keessaa dhabee miti. Garuu waan hin sochoonee fi maal hin taane mi'aa kennuu hin dandeenye, dhama kennuu hin dandeenye, waan gochuu danda'u sana hin goone jechuudha. Sababbiin isaa gochuu dadhabee ontoo hin taane maaltu narraa eegama sochoosuun qaba ture jechuudha. Gaafa sochoose maal ta'e mi'aasa hin kenne, dhama hin kenne jechuudha. Kanaaf anis gammachuudhaan dhuguu nan danda'e. Dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo kun obboloota koo dubbii waa'ee baasudha. Dubbii dhimma baasudha. Dubbii laftiif samiin kun ittiin diriiredha. Dubbii wanti hundinuu wanti ijaan hin argamne ta'edha. Dubbii wanti ammoo akka ajaa'ibsiifanne ta'e kun dubbii Waaqayyootiin ta'e. Wanti sagalee Waaqayyoon alatti uumame hin jiru. Maarree har'a nuti maaliif abdii kutan? Waan xiqqishuudhaaf akka Waaqayyo nu hin beekne, akka Waaqayyo nu hin dhageenye, akka Waaqayyo sobee nutti dubbate, akka Waaqayyo jireenya keenya keessa hin jirre gooftaan jireenya keenya keessa jira. Warri amantanii fudhatan Waaqayyo hafuura keessan dhiyoo nutti jira. Hafuura keenya caalaa Waaqayyo nutti dhiyoodha obboloota koo. Garuu maaliif abdii kutanna? Maaliif waan goonu wallaallee? Maaliif nutti dukkanaa yoo jettan dubbii Waaqayyootii fi nuti waliin simanne. Dubbii Waaqayyoo kan hin dhageenye. Dhageenyeerra garuu hin amanne. Kaleessa kan dhaloota fayyade har'as kan fayyadaa jiru warra akkamitti warra amananii fudhatan. Warri har'a abdii kutachaa waan goonu wallaallee
guyyaan nuti dukkanaa'ee dubbii waaqayyoo kan akka sobaatitti akka oduutitti yookaan akkuma waa hin baafne tokkotti ilaalaa jiru. Hin guyyoomina obboloota koo. Dubbii waaqayyoo dhimma baasa. Dubbii waaqayyoo waan namni gochuu hin dandeenye godha. Wanti inni dadhabe tokko hin jiru. Ijaaruu ta'ee, diiguu ta'ee, buqqisuu ta'ee sagalee waaqayyoo kana. Waan namni amane dubbii waaqayyoo kana waan baay'ee hojjechuu danda'a. Ofirra darbee dhalootaaf ta'uu danda'a. Ofirra darbee biyyaaf ta'uu danda'a. Galanni waaqayyoof haa ta'u yoo maal ta'e yoo amanee fudhate. Aniif isin dubbii waaqayyoo kan amanneen fudhanne taanaan akkuma sukkaarri aannanitti naqamnaan waan hin sochoofamne mi'aa kennuu dide sana dubbii waaqayyoo kun jireenya koof jireenya keessan keessatti waliin simanne taanaan kam simachuu dandeenyu maayidhaan amantiidhaan jechuudha. Dubbii waaqayyoo kana kan dhugaadha jennee fudhachuu dandeenyu waan arginee namaaf abaluuf waan ta'eef qofa osoo hin taane dhugaadha jennee sammuun keenya garaan keenya yoo amaneedha jechuudha. Gaafa sana wanti dubbii waaqayyoo kun jedhu nurratti ta'a jechuudha. Jireenya keenya isa boca dhabe waaqayyo wal qixxeessa waaqayyo hin sirreessa jennee gaafa amannu hin sirreessa dhugaadhuma hin sirreessa jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Garuu amma fakkeenyaaf waaqayyo akkana siin jedhe namni tokko gaafa nutti himu yookaan lallabaan tokko waaqayyo kana gochuu danda'a jedhee gaafa nutti lallabu nuti immoo ameen jennee garuu amanneen fudhanne yoo ta'e dubbisu nurratti hin ta'u. Dubbichi gochuu dadhabee miti. Dubbichi soba ta'ee miti. Dubbichi oduu yookaan olola ta'ee miti. Amantii dhabuu keenyarraan amannee fudhachuu dhabuu keenyarraan. Kanaaf obboloota koo har'ayyuu yoo amannee dubbii waaqayyoo kana hin fudhatiin yoo jireenya keenya wajjin dubbii waaqayyoo kana hin firoonfatiin dubbii waaqayyoo kana yoo michoonfatiin yoo waliin simanne jechuudha nun fayyadu jechuudha. Akkuma sukkaarri kun otuma keessa jiru jechuudha. Utuu Yesuus mana kee jiru, utuu Yesuus gola kee jiru, utuu Yesuus afaan kee irra dubbatamu garuu amantii hin qabdu yoo ta'e akkuma sukkaarri kun otuu burcuqqoo keessatti aannan keessatti naqamee jiru garuu mi'aa kennuu hin dandeenye isaan argitanii obboloota koo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Isuma dhuguma akka mi'eessuuf sukkaarri burcuqqoo keessa jira, aannan keessa jira garuu immoo mi'eessin maal waan hin taaneef maal hin sochoofneef aras dubbii sagalee waaqayyoo kun garaa koo keessa jira, sammuu koo keessa jira, akka beekumsa wayiitti, akka seenaa, akka istirii wayiitti sammuu koo keessa jira yoo ta'e maal na fayyada? Dubbii waaqayyoo akka beekumsaatti, akka seenatti osoo hin taane amantiidhaan kan fudhatamu, amantiidhaan kan nu fayyadu, amantiidhaan kan ittiin jiraachuu dandeenyu, amantiidhaan kan lubbuu nuu kennu, amantiidhaan kan jireenya nuu kennu. Yoo amanneen fudhatiin akka istirii wayiitti, akka seenaa wayiitti, akka oduu wayiitti, yoo akka beekumsa wayiitti fudhanna yoo ta'e nun fayyadu obboloota koo. Akkuma istirii biyya lafaa, akkuma seenaan biyya lafaa humna hin qabne akkas isin biratti ta'a. Garuu sagalichi humna dhabee miti. Jireenya keenya wajjin waan waliif simanneef, waan nuti waliif simneef jechuudha. Jireenya keenya wajjin bulbuluu qabna sagalee waaqayyoo kana. Bakkuma hundumatti sagalee waaqayyoo gaa'ela keenya keessatti haa ta'u, hojii keenya keessatti haa ta'u, bakka waan bakkuma hundumatti sagalee waaqayyoo kana jireenya keenya keessa buufne yoo ta'e akkuma soogiddi waan nyaatan hunduma keessa bu'u. Waan hojjennu jireenya keenya keessatti Yesuusin kan amantiidhaan garaa keenya guutuu keessatti naqanna yoo ta'e ofitti fudhanna yoo ta'e in simanna yoo ta'e amannee too jechuudha. Dhugaadha nu fayyada. Jireenyi keenya dhama qaba. Jireenyi keenya immiya. Jireenyi keenya foolii qaba. Kanarraa kan hafe burjaajomne hafna. Dhama malee. Dhugaa waaqaa dhama malee hafna jechuudha. Otuma wanti nu mi'eessu, wanti nu ijaaru, wanti nu dhaabu, wanti humna nutti godhu, wanti simboo nutti godhu, wanti ulfina nutti godhu kun otoo nu keessa jiru jireenyi keenya wajjin yoo hin simatamne maal ta'a? Akkasumatti raatu taanee hafna jechuudha. Joonjofne waaqayyo kana nu haa oolchu. Yesuus jiraataadha. Akka nama bishaan bira taa'ee bishaan dheebotoo jechuudha. Yesuus bishaan jireenyaati. Maqaan gooftaa keenyaa eebbifamu. Waaqessi na eebbisu. Barumsa guddaa irraa barattu jedhee yaada. Isuma dhugumaa jechuudha. Baay'ee natti tole jechuudha. Indoo gaafa isinitti dubbadhu baay'ee tokko ofii kiyyaafiyyuu baay'ee tokko natti tole. Sagalee waaqayyoo obboloota koo kan hunduma gochuu danda'a. Geera namaa ilaaluun nama abdachuudha. Sagalee waaqayyoo abdachuu wayi. Haadha keenya iyyuu nama nanna miti. In abdanna miti. Obboleessa keenya fira keenya in abdanna koo. Maaliif waaqayyoon isaan caalatti amanachuun nuuf hin ta'a? Isaan caalatti abdachuun nuuf hin ta'a? Ofii keenya caala iyyuu jechuudha. Humna qabnu caala, beekumsa qabnu caala, dandeettii qabnu caalatti iyyuu waaqayyoon amanachuun anaaf isiniif hin ta'a. Galanni waaqayyoof haa ta'u.
Gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Obboleonni yuutuubii sabiskiraayibii sheerii gochaa jirtan dhugaa baay'ee tokkoon isinitti gammada. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ofumaan beektan yeroo baay'ee godhaa isiniin jedhee hin beeku. Garuu ofuma keessanii sabiskiraayibii godhaa kan jirtan, ofuma keessanii sheerii gochaa kan jirtan guddaa tokkoon isin galateeffadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama isiniin jechuun jaalladha obboloota koo shaaloom.